لا نار فيديو تكاغرتير تالو بولا Eegas jala seenee laalee bara. مبارك لايك ما ولين دوبا Baga viidiyoo dalaydef mubaariki maashaallah. Godhe. ngone mesina garre Ankanin anakkini jee bar. Ummanni arsiisi jaalate itti si kanni naafirraa walitti isin deebifnaafatiidhanii hin rakkatinaa jayin. خلاص وانا وفتات الليل Laa bar namni tokko namarraa hafaa miire namni bar yoo bakka namni tokko walittis ni dhufa haadha fi abbaa fi ilmoonuu bar adda deema walitti dhufanii adda ni deeman bar namni yaadu waan adda deema yaa jiru waan hin jeenni dhageessa ataashoon illee Samir. 27 geema qaba viidiyoo dalagiif hin jechaanii jira bar aan kan na deebu sirriidha jette atillee waan gaariidha. Ummanni arsii ummanni keenya kun takka uumama isaanitti nama gargaaranii hin beekammoo woo takka nama qabatan akka qajimatti maa namatti manxanan namni yeruma takka nama sarrabsa. لبية السلام عليكم. waa'ee ummata arsii kana dhiisi arafaat amma waan isin ga'u isaafit سميرة ستي عريرة viidiyoo dalagiif rakkoo سميرة في ثاني ستي مان نابي بكا ستي عريرة Samiraa mee Ayyee, khalaas, Samiraa usni لبية dhaggeeffadhu لبية السلام عليكم. لبية an kayyadu qashti dhageeka oromoon kutaa 11 hundinuu si jaalata. Ijoolleen arsiillee si jaalatanii rabbiin sababa ijoollee arsii si godheeti ka inshaallah asi fide kanaafuu akkuma dura jaalattu jaaladhu nullee akkuma dura si jaalannu si jaalanna أنا ما كجماعتي ما أنا بمرسلتني زين أنا دور أنا ما كركرت dhageeffadhu wallaahi dhugaa si jaalannu dhageeffadhu ammoo iyyuu hoolota tokko tokko dhufaa si arrabsu obboleettii diyyata amma haasa'uu jirtu tun تيمي Harargeellee mana kan kee keessatti arsii arrabsullee Oguta kanaa dhiisi. Ana- siigalee obsi. kanaafuu jechu fata ofirraa jedhe. تيمي زيفتانا Nuti beera arsiin Obsi mee obboleettii diyyaati ta haasa'uu jirtu beera kana arsiin feenu jan arfaan mara guddaa meena dhagaa كويس obboleettii زيفتانا تيمتو mee galatoomaa guta kana dhagaa. Ida dhageeffadhu Namni daandii asirra ida taama asirra afaan banaantu tuni gaafa lubbiyyee Sumaalee keessatti caammaan qabne san deemtu kan maal eeddan سانو دبچانا maal eeddan qoy gaafsa maal eegan qoy maal eegan Wanti gaafsa achirraa kaasnee teettee waraabdu maal eegan kaan mayyee jedhan siigalee kanaafuu jechu rakkoon teeyyan sana isin lubbiyyee bakkuma dhagaye dur isin lubbiyyee dhagaye kunniin bakkallee siin bu'u ammallee akkuma duru kana hoolota beerri teessanuu yeroo dura beerri teessa yeroo dura beera nama daldalaa mataa feetu beera kuma dhibbaa fureessan gaafa isin qarshi qarshi wali guuraattan ummata haraa gochaa mul'isu ummata kuma dhibbaa fureessin dabarsan beeytanii aloo kam kasittoo mee kamiin jedhe Kanan hojii mee lubbiyyeetii naafisuu wali na'am an kan na dhibu ijoolleen teenya taarsiituun qaanfadha namni waa takka namaa godha waan sanillee kafalattan nagaya namarraa gabbu'aa bakka Kami kasih si tanah nak boleh tiba. Namni rakkoo qabne qabu rabbi nama jaalatu gaafa isiin wantu galuma jiru Kami kasih namni challenge me kasa dabare rakkate babbalatti ba ilmi namaa ka duniyaa wajji dhalatan jiru. Namni hundi rakkate balina ba. Wanti jiya sagal tambe sagal dubbachaa tanii maal kuma dhibba fuqachi qashi wadi guurata nama takkas ni dabarse bar. Ma akka qajimaa nama maa marsachaa ta'u takka gootanii waan goota. Mee tiriis buyyeedha. Maal qarqarta sanuu maal inni sina kafalame. Yoo kabajaamane. adi dullootu maarsii kana maal guutu
Bisa mati nama tu inu. Nage marsa channel ni na. Wan gota dubbacha no ni na. Dhagaye lubbiyee dhagaye si hima. Ijiti. Gootan illee namni isaanii akka haqni kana akka deebi'an arraabu. Hundinuu harakatees ga'e harrakan na jiru turii jechuun laatti hiyyummaa. Hayyee dhageeffadhu hayyee asirra ol baasisiiftee arsii jettee akka maqaan dhoofne beerri jechuudha. Beerri ishaallee hudduu fi tuqateen beera harargeetii galeenga ta'ee deebantee karisii mul'ifatte paantii malee deemti jechuudha. Panti daba deemte beerri keenya illee panti daba deemte yooti panti uffatte panti nuufa gaafa jecha takka namaan jettan jecha sadiitti yaada jechi kun narraa bareeda gochi kun narraa bareeda jaadhaa yaada hiyyummaa ture hindi qabdi ilmi namaa duniyaan tutta qoli takka gadi karra kanneen jiru namni hundi rakkatee balinatti ba'a kazzaa waan nama gootan dubbachaa nolina sanuu waan gootanii qabda kuma dhibba furee keenya nuufaan ta'e safuradhaa jettan arra silaa argeen hin jiraanne bineensi kulan hin qabne na nyaata kazzaa maannee kasanii kafalan kabajaa darajaa walitti qabne kan booda jecha walitti gabbaan ka kabajaa dhufe kabajaa. No, ila lubbiyee dhagaye waan siin jedhaa rufarqatti beerri mana kan keesseente arsii jedhaa maqaa arsii dhooftaa nama dhooftu kana mana kan keesseessatti. Arsiin namni maqaa deemu jiru namni namitti suuraati dhagaye xiyyiti ati mataa kee turaa takka gaafa suuraati gataa ol fuutanii taarichi ooftan namni bar namatti isin zaabee namni gaafa isin tuffate nama dhiisa. Hanga turi karaa bar namni isin zaabee tijji isin hin jeen jiru isin tuffannee jechuudha. Jiraa salphisuun jala callisuu bar namni deebisan isin maanu tuffata bada konkaa kiyya lutti gaafa beela gaafa lukataan caamaan ta'uu diddee suuqii isaa bira keessa dhaabatan. Dikata daba ufata daba bere. Dhiiruma harargee kana konkaa jechuudha. Si qoshara. Afaan kan kee afaan beekne ummata gabaree badawa gabaree takkaa nama gargaareen beekne ummata wallaalaa sanyii qabu. A'uuzu billah. Namni dur jirtii nama gargaara hoggaa nama gargaare kafalattanii namni hogga waa namarraa kafalate achi namarraa buqqaa ummata najis. Waan buqqaa umbee. Inshallah. Maali ummanni kana? Mbabooda wali gabbaana. Hai. Dullootuma dadhabnee bareedan kalee faatii isaa nama hafuun yaa kuusaa ummanni ummatuma gawwaa kame kanneen ummata gawwaa ummata wallaalaa wallaahi billahi ummata namarraa hafuun beeku. Maali jarri kana isaanii haaraa takkaa nama gargaaranii beekan. Wallaahi takkaa nama gargaaranii beekan xiqqoo jennaan gaafa san eeysertan isii cinaadha jirra ummata yoon takkaa si cinaadha dhabamnee beeynaan argeen si cinaadha takkaan dhabamne. Si isaatu gadi bayin ummata wallaalaa dhageeffadhu anaatti ma dhageeffadhu anaa fi fa'iin gaafa sanillee akka nama kabajaa qabu kofallee tabannee jaalalaan bika kana geenye gee malee sitti baa gaafa sanillee harargee keenya qarqara silaandee kuma dhibbaaf nu miliyoona afur nama bakka san qabu kuma dhibbaaf reessa qarshi wali guuraata nama takkaa sinirraa kafaleen beekanii halkan takkatti akkaantii risiitii sin garsiisa saniifu waan nama gootan dubbachaa hatta bargastii isaatirratti illee gastii isaatirratti maali ummati waa wallaalaan akkana alaamaa fi gabummaa waan hatta gastii fatiit irra tattaa'anii hai achi Dubaay dhaqi deemi achitti taphadhu geema achitti taphadhu jaan maali ummanni kana ummanni nama irraanfatu hin beeyin ummanni waan takka qabate irraanfatu hin beeyin maali ummanni gawwaan akkana wallahi nama dhiba ummata wallaala dila kana wala kaban Jibril okay sitti mera muuda irra qabe irraa fuudhi eeraa mooturat sharmutu hunda dullatti arsina gabbu si jaalalateet irraa akkana godhachi jiranii ummanni wallaalanii maali ummanni kana hasbi Allah wa ni'mal wakiil bakari sama kanaaf namni yeroo takka waa namaa godha namni nama gargaara namni usmeena dubbiin tu gizee hunda sitti haasaa oolu gizee hunda usne akka nama tuffatu tokkollee taane cal'ifne ussiin jenne illee ussisiifne amma waan takka dubbatin ati nuu dubbataa ammaan tana maali ummata wallaalaan akkanaa sirkannaan namni yoo nama sodaanne rabbi sodaanne namni rabbi
Laa namni rabbumallee sodaatee bar namarlee ni dhiisa maali akka kun gisee hunda yoo ol seenan ummanni wallaalaan asuma jalaa wooma barreessan arrabuma isuma gaddeemsu in jaalatanii karaa guutanii akka namaatitti dhufuudha gaadni irraa hafuu dadhabanii namni nama du'e irraa bar namni namarraa hafaa bar khayr inshallah maali ummanni akkanaa gabareen sirkannaan garaa kiyya miira keessaa bahi dhiisiiti. La namni aaree waa darbachuun gaarii miti ni beekta. Yoo abbaan fadhe waan fadhe jeesu. Geemii Dubaayitti taphatu jaallatteessa bakka sanatti deebi'ime. Bar gasti isaati irratti illee akka jaaniini deemi gasti Dubaay kootu Dubaayitti taphadhu. Michiyyoo ta'an san jaartii fireentii isaa san garaartuu san maqaan kaasin lubbuyyee irraa dubbadha. Sun maqaan kaafamtu lubbuyyee haasan. Maali uummanni kana? Naawun dhiiftu bara mana akka jaaniinis. Maali yuutaa bira dhaqii deef laal yuutaa bira jirti. Wanti torbaayila isaa uffatanii beerri dilli kun ol galee maali maqaa namaa namni hoggaa nama biraa deeme nama irraanfata bakka namni nama dhiisata. Saahibummaan isaanii ni jirti wal gargaaran obbolummaa rabbiitiin wal gargaaran akka namaa tokkotti namni gurguddaan taa'ee nama haasawee waan jiraa adda fixatee uummanni kun obboleeyyeneenne addaan dhumatte. Maaliif uummanni wallaalaan kun ajjala taa'ee haasawaa oolaaree kalas dhiisuu qaba miti yoo jireenya mataa isii haa jiraattu xiqqoo fi guddoo isaanii adda isaabbatanii adda fudhan wanni rabbii jecha goone jaanis kafalatan rabbiitis hin jirtu tanamummaa.